Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qilleensarraan akkasumas karaa intarneetaan kanneen nu hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa qabu. Sagantaa irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Beela Oromiyaa keessaa uummata keenya akkaan miidhaa jiru ilaalchisuudhaan qophiin bifa gabaabaan qindeeffanne oduttaanee gama keessan ga'a. Finfinnee fi gaaffii Oromoo qophiin jedhu immoo bal'inaan xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Jalqaba irraa hanga xumuraatti isin wajjin turaa isiniin jecha amma gama oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Radeebiin akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin Anmoosisaa Nagaasaati. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi gargaartuun uummanni nagaa jumlaan qabamanii hidhamuu fi reebichi ulfaatan irra gahaa jiraachuun nagahame. Akka odeessi guyyaa har'aa hagayya 26/2022 maddeen nu dhaqqabee addeessutti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa onaa Adaabbaa gandoota hedduu keessaa uummata nagaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi gargaartu jedhuun jumlaan qabanii aanaa Adaabbaatti hidhaa jiru. Gandeen onicha keessa jiraatan xiyyeeffachuun uummata nagaa daraaraa hidhaa fi reebichaa irraan gahaa jiran ganda Leenca Waashaa, Furannaa Malkaa, Qomaa Habaasaa, Soolee Tulluu Diimtuu, Gadeedoo Gannat, Bulchaa Raayyaa, Huntee Aloolaa, Haqoo Roogichaa, Haroo Huntee fi Ejersa Muddamtuu kanneen jedhaman keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun achuma gandeen magaalaa Adaabbaa keessatti argamurra riphee lolaan magaala keessaa isin jechuun qeerroo fi qarree iddoo hojii hojjetan irraa deemuun milishaan gandaa fi waraanni hidhatee guuruun hidhaatti dabrataa akka jiran maddeen keenya ibsaniiru. Hojjettoonni mootummaa bilisiginnaa qabeenya uummataa humnaan saamaa jiru. Akka oduun arganne ifa godhutti hidhamtoonni mootummaa PP lixa Wallaggaa ona Qondaalaa keessaa maallaqa dabalatee qabeenya uummataa saaman. Obbo Ramataallaa Haruun Nagaraa qabeenya birrii 50,000tti herreegamu, Obbo Almaadii Usummaa Faddillee qabeenya qarshii 30,000tti herreegamu, Obbo Darajjee Mokonnin qabeenya qarshii 40,000tti herreegamu mana cabsanii yoo jalaa saaman, addee Isaabeet Israa'el jalaa ammoo mana cabsanii erga seenanii booda maallaqa callaa qarshii 3,000 akka duraa fudhatan oduun achi arganne ifa godha. Mootummaan bilisiginnaa ammallee uummata nagaa hidhaa jiraachuun gabaafame. Mootummaan bilisiginnaa gola Oromiyaa hundatti daraara fi hidhaa daraan jabeessee itti fufee jiraachuun gabaafame. Guyyaa kaleessaa artiistii Oromoo beekamaa Falmataa Kabbadaa fi ogeessa viidiyoo Oftaanis Faxxanaa yeroo hojiidhaaf gara laga Xaafoo Laga Daadii deemanitti bakka Gawwaasaa Cimmisii jedhamutti qabamuun hidhamaniiru. Artiistii Falmataa Kabbadaa fi Oftaaninus Faxxanaa yeroo ammaa mana hidhaa laga Xaafoo Laga Daadiitti hidhamanii akka jiran beekameera. Kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaatti beelli hammaachuun gabaafame. Godina kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaa godina Booranaa fi Baaleetti beelli daraan hammaachuun lammiilee hedduun miidhamuun gabaafame. Godinaalee kanneenitti rakkoon hongee mudateen uummanni horsiisee bulaan baay'een beelaaf saaxilamaniiru. Rakkoon kun dhaabbilee nyaata addunyaa irratti hojjetan dabalatee miidiyaawwan garaagaraa yaa gabaasan malee addatti qaamni ilaallatu mootummaan bilisiginnaa lammiilee deeggarsa barbaadan deeggaruu hin dandeenye. Numaayyuu mootummaan godina Booranaatti darbee beela akka meeshaa waraanaatti dhimma itti ba'aa akka jiru maddeen keenya achi jiran gabaasaniiru. Gurmaa'insa naannummaa godina Guraagee waliin wal qabatee hooggantoonni fi itti gaafatamtoonni godinichaa hidhamuun
hojjetaan mootummaa maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne Addis Istaandaarditti himeera. Itti gaafatamaa waajjira faayinaansii godinichaa Maanuwaal Hayaatu, itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Mabiraatee Waldamaariyaam, itti gaafatamaan intarpiraayizii fi misooma industirii godinichaa Abbabaa Amargaa fi diinii itti aanaa kolleejii Pooliteeknika Walqixxee Ajmaal to'annoo jala akka oolan himeera. Addis Istaandaard dhimmicha ilaalchisee gara waajjira kominikeeshinii mootummaa godina Guraagee kan qunname yoo ta'u, ogeessi waajjirichaa keessatti hojjetu maqaan isaa akka hin eeramne barbaade tokko dhimmicha komaandi poostii waan qabameef odeeffannoo tokkollee kennuu hin dandeenyu jedhe. Addis Istaandaard hojjetaa mootummaa magaalaa Walqixxee keessa jiraatu tokko kan dubbise yoo ta'u, maqaan isaa akka hin eeramneef gaafachuun namoonni dhimmichaa wal qabatee hidhaman jiraachuu himuun eenyu akka ta'an garuu akka hin beekne dubbate. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroodhaa qabannee dhiyaanne asumarratti xumuraati. Qophii keenya afaan oliin turtii gaarii isiniin jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,250 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan jalqabetti fufa. Beela Oromiyaa keessaa uummata keenya hubaa jiru irratti qophiin bifa gabaabinaan qopheeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Mootummaan biyyaa fi uummatan bulcha jedhu eenyuun iyyuu caalaatti uummatanan bulcha jedhu sanaaf dirmatuun dirqama isaati. Beelli Oromiyaa godinoota garaa garaa keessatti uummata keenya harcaasaa jiru amma sadarkaa yaaddessaa irra ga'ee jira. Baala nyaachuu irraa haga lubbuun osoo ciisanii darbuutti, haga daa'imni haadha ishee sababa beelaan irraa duute harma haadha ishee irra ciistee gogaa hootuutti ga'amu caalaa waan gaddisiisaa fi suukanneessaan hin jiru. Kun hundi yeroo ta'u mootummaa biyyan bulcha jedhu irraa sadarkaan beelaa kun kana irra ga'uu yoo dubbatamu yookaan gabaasamu hin dhaga'amu. Beela dhoksuu yookaan ammoo sadarkaa beelichaa xiqqeessuu fi lallaaffisuun siyaasa tarkaanfachiifamu uummata qulqulluu kana irratti daba hojjechuudha. Lubbuu namaan taphachuudha. Daa'imman soorata dhabanii gidiraan lubbuu dhabanitti taphachuun ala hiika biraa hin qabaatu. Arargeen, Baaleen, Gujiin, Boorannii fi kanneen biroon beela arganii hin beekne keessummeessaa jiru. Gujii keessaa kadhagaamaa turee fi jiru amanuufuu nama rakkisu amma gara Arargeetti ce'ee uummata keenya akka baalaa harcaasaa jira beelli kun. Gogiinsi uumame uummata keenyatti beela fidee jireenya silumaa hin jirretti ida'amuun sadarkaa lubbuun irraa hafuu uummata keenya gaaffii jala galchaa jira. Maanguddoon daa'imman maaliin oolanii haa bulaniin gaaffii ta'ee jira. Mootummaan uummataan uummataaf dhaabbatee osoo jiraatee hongeen mudate iyyuu dursee imaammata qajeelaa kan ittiin haala kana to'atuu danda'u haga ta'eefuu lafa kaawwatee uummata waliin itti qophaa'a. Inni amma jiru garuu siyaasa lubbuu dheereffannaa kan aangoo ofii jabeeffachuu ari'uu malee yaannii fi qalbiin isaa gara uummataa hin jiru. Inumaayyuu beelichi dhalatuu akka carraa gaariitti fudhatuudhaan uummata kana namorma jedhee waan yaaduuf ittiin adaba. Kan mul'atus kana irraa adda miti. Mootummaan kun uummata kanaaf dirmatee lubbuu oolchuu irra yoo ofii hanqate illee uummataaf labsee waan dandeessaniin itti dirmadhaa jedhee labsii dabarsuu fi irraa uummata akka baalaa harca'aa jiru kana irratti siyaasa shiraa deemsisa. Inumaayyuu yeroo ammaa kana ammoo rakkoo uummanni keenya keessatti kufee jiru kan lakkoofsa hin qabne kana moggaatti dhiisuun bifa aaraan dibbee waraana kaabaa reebaa jira. Kun maraatummaadha malee fayyummaas miti. Amma uummanni keenya waan godhu dhabnaan hirmaannaa fi sochiin gama mootummaan jiru gadaanaa ta'uu isaa yoo argamu alaaf keessaan haga humna isaa itti dirmatuun ijibbaataa jira. Kun waan gaarii jajjabeeffamuu fi babal'ifamuu qabuudha jenna. Uummata beelaa sunuu
nutu bulchaa jira jedhan irratti shaakala siyaasaa geggeessuun yakka qofa osoo hin taane cubbuudhaas. Uummanni beelaan qabame kun na hin deeggaru yookiin warra na morman waliin jira jechuun gidiraa beelaa isaa qabate irraa gurraa fi ija qabatee akka dhumu gochuunis yakka. Karaan hin jiruu fi rakkoo nageenyaatu harkaan qabeen kan odeeffamu madaala kamiinuu fudhatama akka hin qabnes ibsamaati jira. Mootummaan humnaaf dandeettii itti qabu uummata kana karaa isaaf danda'ameen gargaarsaan dhaqqabuu inuma danda'a ture. Dubbiin garuu golgaa kanaan uummatichuma beelaan adabanii akka harka kennatu irratti shiruu akka ta'e ragaan qaamuma mootummichaati. Kana waan ta'eef uummanni keenya kana hubatee kan keessaas kan alaas Oromoota godinaalee Gujii, Booranaa, Baalee fi Harargee akkasumas iddoo birootti beelli harka qabee guyyaa itti dukkaneessee lubbuu ba'uuf guyyaa irraa lakkaawwattu kanneen baraaruuf karaa isaaf aanjee hundaan itti dirmachuu fi gargaaruu qabaan dhaamsa keenya. Uummanni kun akka dhaqqabamuuf sagalee ta'uufis qabu jenna. Ummatichi mootummaa isaaf naatoo qabu waan hin qabneef Oromoon walii isaaf naatoo qabaatee waliif dirmatuu qabaan dhaamsa keenya deddeebinee dabarsinuudha. وللني وللني شو أفن وللني خن لفت بهوري سممي خن رجي بكارتي كمي خن لفت بهوري سممي خن رجي بكارتي كمي مالهر كمال دبتمي مال دبتمي مال وكايا جاتي بمني مال وكايا جاتي بمني جرو أفن ولا لني جرو أفن ولا لني فتافت خدام ودتي خراهم كوي واني أبتتي فتافت خدام ودتي خراهم كوي واني أبتتي ملوتي سرا واني يتموتتي واني يتموتتي مال مالي وكايا دكي فماني وكايا دكي فماني جرو أفن ولا لني جرو أفن ولا لني خن ألا إركموا تر إركتي بنتي دورو مرقم كلاتي خن ألا إركموا تر إركتي بنتي دورو مرقم كلاتي يوم ما دورو مرة مال دبتي مال دبتي مال وكايا دكي فماني وكايا دكي فماني جرو أفن ولا لني جرو أفن ولا لني تركريون بوني خن الرجامي خن ابني جيرو كلاني اتدامي تركريون بوني خن الرجامي خن ابني جيرو كلاني اتدامي مال أنا الناس قفون يدوامي مال جاني
ja'anii maal himanii hoggaa yaadan dhibamanii jiru afaan wallaalanii jiru afaan wallaalanii. خنبيلي ثم انتيك قادمت خنررون علقا مخد قرشتي خنبيلي ثم انتيك قادمت مالي أبديتا يودوتي أقشي يودوتي إيسا أقشي مالجاني مالهيماني وقايا دمي بمني مالجاني مالهيماني ya dambi ba mani jiru afan wallalani jiru afan wallalani maljahani malhimani Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya xumurarra geenye jirra. Gaaffii Oromoo fi Finfinnee mata duree jedhu jalatti qophiin bifa bal'inaan qopheeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Finfinnee fi gaaffii Oromoo. Yeroo ammaa kana baay'ina uummata miliyoona 5 ta'u kan qabdu Finfinneen bara 1963 hundeeffama isheerraa eegaltee teessoo dhaabbata Gamtaa Afrikaati. Akkasumas bara 1886 irraa eegaltee teessoo mootummaa gabroonfataa Impaayera Itiyoophiyaati. Osoo hin weeraramin dura Finfinneen araddaalee adda addaa jalatti bulchitoota garaagaraa qabdi ture. Yeroo sirni atseewwanii kaabarraa dhufee weerarutti araddaa Caffee Tuulamaa Tufaamunaatu bulchaa ture. Birbirsa mana Gullallee ammoo Qajeelaa Dooyyoo. Araddaa Teechoo Guddataa Araddoo, Boolee Shubbuu Ejersaa, Boolee Bulbulaa Sooraa Lamee, Kolfee Axalee Jaatanii, Daalattii Jamoo Dabalee, Jaarsaayee Galataa Asheetee fi Araddaa Eekkaa ammoo Abeebee Tufaatu bulchaa ture. Finfinneen dhuma bara 1880moota keessa osoo sirna Minilikiin hin weeraramin qe'ee Oromoo Tuulamaa turte. Ilmaan Oromoo Tuulamaa keessaa baay'inaan warra Galaanii fi ilmaan torban Oboo keessaa ammoo Gimbichu, Eekkaa fi Gullalleen waggoota 1000maaf irra jiraataa turan. Laga Harreetti loon bobbaafataa hora Finfinneetti bishaan obaafataa turan. Bara 1843 irraa eegalee hanga bara 1947 du'utti mootiin nafxanyootaa Saayila Sillaaseen Dabra Birhaan irraa gara Finfinneetti waggaatti yeroo tokko bara tokko ammoo yeroo 3 duuluun daa'immanii fi hawwan osoo hin jedhin Oromoota ajjeesee qe'ee isaanii gubee barbadeessee deebi'aa ture. Waggoota 14 booda ilma isaa Minilik Ankobar irraa dhufee Finfinnee weeraruun bara 1886 haati warraa isaa Xaayituu Bixul maqaa Finfinnee gara Addis Ababaatti jijjiirte. Oromoon Tuulamaa ilmaan Galaan, Gimbichuu, Gullallee fi Eekkaan Finfinnee keessaa dhiibamanii qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqaman. Araddaaleen Finfinnee bulchiinsa mataa ishee qabdus diigamtee sirna nafxanyaatiin weeraramtee alagaadhaan dhaalamte.
Bulchitoonni araddaalee Finfinnee hedduunis ajjeefaman. Lataa Gadaa osoo lubbuun jiruu boolla qotame keessa dhaabsifamee awwaalame. Ilmi isaa Guraaraa Lataas fannifamee ajjeefame. Akkasiin Oromoon Finfinnee keessaa ari'amaa lafa isaarraa firootni Minilik Ankobarii fi kutaalee kaaba impaayirattii irraa dhufanii qubsiifaman. Bara Haile Sillaasee fi Dargiis weerarri lafa Finfinnee babal'achaatuma Oromoota Tuulamaa lafa isaanii irraa buqqisuun ergamaa namaa tahee akka jiraatu godhaa turan. Bara EPRDF Adwaawii yeroo heerri mootummaa tumamu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1994 bal'inni magaalaa Finfinnee hektaara 21,000 yookiin iskweer kiiloomeetira 210 fi kutaalee bulchiinsa 4 qofa qabdi ture. Kutaaleen bulchiinsaa kun afranis Addis Katamaa, Lidataa, Araadaa fi Qirqos qofa turan. Heerri mootummaa bara 1994 tumame kun kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee kanneen arfan qofa beeka. Daangaan Finfinnee heera mootummaatiin beekamus kanneen qofa turan. Heerri kun keeyyata 49 muraashan akka Oromiyaan faayidaa addaa Finfinnee irraa argattu ibsa. Kun hundi hafee heerri waraqaa irratti barreeffame warruma barreesseen sarbamee Finfinneen kutaalee magaalaa afran bira darbitee lafa qonnaan bultoota Oromootti babal'achuun kutaalee magaalaa 11 taate. Kutaaleen magaalaa haaraan 7 itti dabalaman lafa qonnaan bultoota Oromoo saamameedha. Bal'inni magaalattii hektaara 21,000 tures dachaadhaan bal'achuun hektaara 54,000 ta'e. Sunuu lafoota beekamtii malee Finfinnee jala galfaman osoo hin dabalatin. Inumaa'uu daangaan Finfinnee bakka akkanaati kan jedhamu hanga wallaalamurra gaheera. Baadiyyaa fagoo keessa kiiloomeetira 20 galanii kondoominiyeemii ijaaranii ummata kaabaarraa fidanii itti galchaa turan. Dhiyeenyuma kana bara 2021 kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa jedhamu haaraa lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa fuudhamuun Finfinnee jala gale. Saamicha lafaa fi kiiloomeetira hedduu baadiyyaa keessa seenanii lafa qonnaan bulaa Oromoo saamanii bulchiinsa Finfinnee jala galchuun kun yeroo irraa gara yerootti hammaataa fi babal'ataa dhufe. Oromoon lafa isaa irraa buqqa'ee maatii isaa faffacaasee jooraa tahee jiraata. Alagaan fagoo irraa dhufe lafa isaarra bashannanee jiraata. Abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata. Takka falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti. Takka falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Lafuma Oromoo humnaan fudhatee yookiin maallaqa xiqqaatiin gowwoomsee irraa fudhatee sanuma murmuree gurgurachuun meeqatu baatii muraasa keessatti miliyeenara ta'e. Abbaan lafaa immoo lafuma isaarratti waardiyyaa fi ergamaa weerartootaa ta'ee jiraata. Akkasiin Finfinneen lammii isheetti dugda gattee qubsuma alagaa taatee daangaa ishee babal'ifataa Oromoota dhiibaa har'a geesse. Dr. Dabade badawanu fi kana yoom Finfinnee gadi laalu daanga mootarreesse godonga bulchi keessa dachiko maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Warumti saamee saamsisu bara darbe muddee 2021 keessa magaalaan Finfinnee onoota 121 keessatti lafti kaarimeetira miiliyoona 13 fi 500,000 fi 23 ol seeraan ala weeraramuu amananii miidiyaalee isaaniitiin
dubbataa turan. Kana jechuun kaabinee fi kaadireen mootummaa akkasumas abbootiin qabeenyaa akkuma barbaadanitti lafa Oromoo Finfinnee saamaa ooluu jechuudha. Amma arraatuuf tosooba uumtee uummata samuudhaan lafa walii qabattee qotee bulaa rorroo dandamaaftee qotee bulaa rorroo dandamaaftee. Gaaffiin Oromoon Finfinnee irraa qabu hoo maali? Oromoon Finfinnee irraa faayidaa addaa kan sossobbii fi ittiin sochii isaa qabbaneessuuf waraqaa irra taa'u barbaada miti. Kutaalee Finfinnee gamtokkee barbaadas miti. Maqumaaf Finfinneen kan Oromootii jechuu qofaanis quufee kan gaaffii Finfinnee irraa deebi'us miti. Oromoon Finfinnee matuma ishee barbaada. Finfinneen lafa Oromooti, handhuura Oromiyaatis. Dachii Oromoon Tuulamaa waggoota 60,000 irra jiraataa turedha. Bakka argama wiirtuu Gadaa Tuulamaa qe'ee Odaa Nabeeti. Har'a garuu Finfinneen teessuma mootummaa cunqursaa Impaayera Itoophiyaa qofa osoo hin taane teessoo dhaabbata gamtaa Afrikaa fi magaalaa imbaasiiwwan biyyoota 100 oliiti. Biirooleen dhaabbattoota idil addunyaa fi kanneen biyyoota garaagaraa kan keessatti argamanidha. Ta'ullee biyyoonni imbaasii fi biiroolee ishee keessaa qabanii fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa walga'iif itti marmaaraa oolan abbaa Finfinnee hin beekan. Lafa Oromoorra jiraatanii Oromoo hin beekan. Abbaa lafaa fi abbaa biyyaa hin beekan. Beekanis beekamtii hin kennaniif. Kanaafuu Finfinneen akkuma duraa sanitti akka qaama Oromiyaatti deebitu barbaada Oromoon. Uummattoonni fedhan akkuma Adaamaa fi Bishooftuu fa'aa keessa jiraachuu danda'u. Garuu abbummaan Finfinnee Oromoof deebi'uu qabaa kan jedhudha gaaffiin Oromoo. Kun yoo hanqate ammoo hanga sun hojiirra oolutti Finfinneen daangaan ishee bara 1994 sanitti deebisuudha. Akkuma Maqaleen kan Tigraay, Baardaar kan Amaaraa taate Finfinneen magaalaa dhuunfaa Oromooti. Uummanni fedhes keessa jiraachuu fi keessatti dalaguu danda'a. Garuu abbaa itti ta'uu hin danda'u. Lafee goota meeqa cabee yoo naanga'ee dhiiga barattoota meeqa dhangalaa'ee lafee taatee birroo lakkasee hojiifaa dhiiga eebbisa addunyaa Yoosef Kamachoo. Hin kenninu murree waan numaan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree daamusee jaatamaa bagaanii gaaddisa maasaafaa oolaa maadam. Bara 2014 yeroo maqaa maastar pilaaniitiin saamichi lafa Oromoo Finfinnee fi magaalota naannawaa ishee irratti labsamutti qeerroon bilisummaa Oromoo adda durummaadhaan eenyu iyyuu olitti labsii kana mormuun fincila walitti fufiinsaan geggeessee qabsoo hadhaawaa godheen mataa sirna sanaa kan ture TPLF'n Finfinneerraa ari'uu danda'eera. Garuu saamichi Finfinnee fi hojiirra oolmaan maastar pilaanii sun takkaa'uu hin dhaabbanne yoo bifa isaa jijjiirrate malee. Murnoonni TPLF'n bixilamanii ergamaafii turan maqaa geeddaratanii aangoo dhuunfachuun lafa Finfinnee kan duraa caalaatti saamuu itti fufan. Saamicha lafaa geggeessaa turan afaan faajjii biraatiin haguuganii darbuuf gaaffii Oromoon Finfinnee irraa qabu waan deebisan fakkeessuuf ajandaalee adda addaa oomishuu kan beekaman guyyaa kaleessaa yookiin torbee darbe daangaa Finfinnee sararra jechuun onoota muraasa Oromiyaatti deebisan. Deemsi kun ammoo gaaffii Oromoon Finfinnee irraa qabuun wal hin gitu. Oromoon Finfinnee akkuma Asallaa fi Naqamteefaa
akkuma ciroo Bulee Horaa fa'aa bulchiinsa Oromiyaa jalatti akka deebitu gaafata. Kun ammatti yoo didame ammoo Finfinneen kan heerri mootummaa bara 1994 beeku kan kutaalee bulchiinsaa 4 qabdu sanatti deebisanii daangessuudha. Kutaaleen kunneen afranuu bal'ina yeroo sana qaban qofa qabatanii daanga'uudha. Kutaaleen bulchiinsaa 7 achiin booda dabalaman Oromiyaatti deebifamanii Oromoon barootaaf kan lafa isaarraa buqqifamaa ture akka deebi'ee mannii fi beenyaan maallaqaa kennamuuf jireenyatti deebi'u gochuudha. Onootuma muraasa Oromiyaatti deebisne jedhan kanallee bulchiinsa Shimallisii fi Adaanechi qofa daangaa sararuu malee achittis lafa Oromoo saamame deebisuu fi saamichi akka itti hin fufneef iggitii itti gochuuf kan yaadame miti. Haa jennuuti Waldahannaan Tulluu Diimtuutti lafa Oromoo hektaara 200 saame. Lafichi duraan Finfinnee jala ture. Amma Waldahannaan laficha qabatee Oromiyaa jalatti yoo bulee jijjiiramni hin jiru. Lafti saamame deebi'ee fi Waldahannaan seeraan adabamuutu rakkoo hiika. Warri aangoorra jiran ammoo ejjennoo kana hin qaban. Oromiyaa jalattis warruma saamaa turetu saamaa taanaan daangaa bulchiinsa kaabinootaaf qooduun Oromoo waan fayyadu hin qabu. Magaalota Oromiyaa biraa keessattis saamichi wal fakkaataan tureera ammas ittuma jira. Kanaafuu saamicha lafaa dhaabsisuu kan saamamaa ture Oromoof deebisuu warra saamaa ture seeraan adabuu fi gaaffii Oromoon Finfinnee irraa qabu sirnaan deebisuudha malee gowwoomsaa fi kabeebsaan bu'aa siyaasaa yeroof jedhanii ajandaan ittiin ummata afaan faajjessuu yaalan kun ammas hin baasu. Finfinnee guutummaatti Oromiyaa jalatti deebisuudha. Kana ammoo sirni saamichaan jiraatu kun ni raawwata jedhee Oromoon hin abdatu. Sirnicha jijjiiruutu gaaffii Oromoo deebisa. Dubbaddu yaada jiila ba'aan durri koo irratti awwaalamee eebaleeka maalaan rafee bula alagaan saamamee. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafaa. 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 Ilmi kiyyaa haqa fakkaataa bareedamus dhibbacheessa madaalata ajjechaa fi hidhannuun fitoo fammi gurbaa falmii walirraa jitu. Oromoon qabsoo isaa jabeessee yoo sirnaan bulchiinsa mataa isaa dhaabbateedha mirgi abbaa biyyummaa isaa guutuutti kan kabachiifatu. Kana dhugoomsuuf ammoo qabsoo isaa finiinsuun dirqama taati. Malkaatti biqiltee yaa alaltuu mabaddee sammorkita galaana nagarree baddaggee kutuutti michitee yaa ofdattuu mafoomoo kee yakkita maqaatu dabarree maqaatu dabarree baala daggala kaasa kuusan jala baala daggala kaasa kuusan jala Alabooti
Abbaabootti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Abbaabootti baalabooti abbaabootti kabbiitti abbaabootti dhiigii finfinneetti. Heena waame heena waame dhugaatu na waame biqiltuun ol baafne yaa'ee keenya damne burqiitu waraabne hamboonaan obaafne dameen bofa baate toobaa summiitichi waraansa nu bilaate qoreessa biqilche doo'ee doowwaan hin jiru doo'ee doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru. Abbaabootti kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Abbaabootti baalabooti abbaabootti kabbiitti abbaabootti dhiigii finfinneetti. Doo'ee doowwaan hin jiru doo'ee doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru. Gaafachuun keenya noolee egaa akkanaa si foolee sirreessuun keenya noolee inoolee yaajoollee inoolee yaajoollee inoolee yaajoollee Dhaggeeffattoota keenya kanneen nu quunnamuu barbaaddaniif akkasumas karaa ittiin sagalee bilisummaa Oromoo argattan teessoolee keenya isin beeksifna. Sagalee bilisummaa Oromoo kanneen qilleensarraan yookaan karaa raadiyoo nu hordoftaniif kan irratti argamnu meetir baandii 19 akkasumas immoo kiiloo heerzii 15,250 irratti ta'uu isin beeksifna. Teessoon keenya ittiin nu argachuu dandeessan ammoo iimeeliin sbo.radio88@gmail.com WhatsAppiin keenya duwwaa 25447698192 karaa Facebookiin kanneen nu hordoftaniif ammoo www.facebook.com/sbo1973
yuutuubiin keenya immoo sagalee bilisummaa Oromoo jedhaa barbaada nu argattu. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqaba irraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatoomaa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.